garaan kiyya nadhifamee nadhooyuuftaa eeyyeen yoo kanan godhini si dhodhooyaa akkasuma immoo si tatarsa'a obboleeyyan kee shamarran guutuun keessan viidiyoon kun isin hin darbin isin irra dirqama kan heerumtes kan hin heeruminis. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Arazaan Oroo jirra jirtu sinin jedha. Akkuma baratame warroonni subscribe gootan galatoomaa sinin jedha. Like share godhaa gara viidiyoo koo hanga xumura. Warroonni maatii koo taatan ammoo yookiin haaraya natti dabalamaa jirtan subscribe gochuun mallattoo ol jettu sanirra kaayadha. Viidiyoon fayyaa qorsaa waa'ee dhimma shamarranii hedduu kan qabatu hojjechuuf kaayyoo abdiin qaba. Du'aayi naa godhaa akkasumaan hanga xumuraatti viidiyoo kan koo like godha obboleeyyan kee maaliif like hin goone gaafii qabaa obboleeyyan kiyya hedduutu na gaafatan. Tokkoffaa irratti yeroo ulfaa hedduu garaan na hoysisaa, harmi na hoysisaa, akkasuma irreen kiyya na hoysisaa, kaleen kiyya na hoysisaa. Gubadhee maal ta'a obboleettii kiyyaa jedhanii gaafii na gaafatanii anis homaan beeku haa ta'u garuu hanga wallaala kiyyaatti hanga xiqqoo hubannoo akkasuma muuxannoo qabuu fi akkasuma waan keessa dabree waan ta'eef wanni kun aadaadha jechuun ni danda'ama. Yeroo ulfaa garaan tahee akkasuma kaleen baay'ee kan nama hoysisuu fi akkasuma hedduu jechuudha kan nama tatarsa'u obboleeyyan kiyya beekaka ani ulfaa miti an abbaa manaan qabu maal godhaa laala viidiyoon jedhin boruu si fayyada akkasuma obboleeyyan kan kee si fayyada jechuudha. Dubartiin viidiyoon kun tokkollee isin taruun qabu akkasuma karaa sooshaal kamiitunuyyuu share godha obboleeyyan keessanii qooda. Tokkoffaa irratti ulfii yoomirraa kan garaan namaa hoysisu yoomirraa ji'a 4 yookiin 5 irraa eegalee hanga gaafa deettutti jechuudha. Kan garaan kan kee tatarsa'uu fi akkasuma dhifamaa deemu sammalee jechuudha. Hedduu adada ulfi guddatuun kaleen kan kee garaan kan kee osoo ati hin beekin kan dhodhooyuu fi garmalee namoota tokko kan hoysisu jechuudha. Kanaaf daa'imni garaa keessatti adaduma guddatuun daa'ima qofaa miti dhiigatu jira hobbaatitu jira. Kanaaf waan hedduu garaa keessatti dubartiin baadhattee waan deemtuuf jecha gogaan isii tasaan jechuun guddina tasaa yookiin ammoo tuyyuu dhiibbaa dhiibinsaa gogaa isii addaan dhifama guddina garaa isii tasaatiin baay'ee kan dhodhooyuu fi akkasuma ammoo dhukkubbiin garaa kan itti dhagamu dubartiin tun baay'ee garaa nama nyaatti. Kanaaf taree jechuudha ulfa qofaan osoo hin tahini furdinnaanis akkasuma ammoo furdinnaan ni dhodhooya obboleeyyan kiyya akkasuma furdinnaa garmalee jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen teenya furdoodha hin qallatanii dhagahanii osoo nyaata qaama isaanii ijaaru pirootiinii hin fayyadamin yookiin ammoo albuuda viitaaminoota hedduun kan badhaadhan hin fayyadamin ni qalladha jedhaniituma itti dhaabatanii loomii dhugee namoonni tokkoof qal'ise achi booda jismiin isaanii tatarsa'aa fi baay'ee jechuudha jibbisiisaa kan ta'e isaan ufin arganii namoonni kan irraa jibbuu fi erbee kan ta'u jechuudha. Kanaafis tahee saniifis mala hedduudha. Jalqaba irratti har'a kan hin qabadhee dhufee dubartiin ulfaa hedduu gaafii na gaafataa jirti. Maaliif garaan kiyya na hoysisaa akkasuma mootuyyuu baay'ee harmillee na hoysisaa jedhanii kuni aadaadha yookiin uumaa kennamaa jechuun erga ilmoo garatti godhattee jettee jijjiiramni hedduu hormooniidhaan kan sitti dhufu jalqabarra. Tokkoffaa irratti nyaata si jibbisiisu wantoota hedduu ulaagaa afitti uf danda'e addatti qabanii garuu haa ta'u gaafiin kan gaafatame dhukkubbii fi akkasuma ammoo hooksisaa garaati irraa kan gaafatame jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti dhukkubbiin akkuma ammasitti suuricha argitan kana luka kiyya keessatti gadi na dhukkubaa yookiin ammoo handhuura kiyya jalatti hedduu na dhukkubaa jetti obboleeyyan tiyya. Kanaaf namoota hedduu osoo daya boodallee hedduu dubbadhee jira waa'ee sigigaachuu gadaamessas ta'ee hormaata yookiin miidhama garaagaraa hedduu ibsee hedduu dubbadhee jira. Garuu namoonni kunniin nan dhageenye natti fakkaate. Kanaaf akkuma baratame dubartiin teenya ijoolleen keenya mana arabaa keessa waan hojjetanii fi hedduu duraan garaan isaanii kan miidhamee fi akkasuma ammoo gadaamessaan isaanii sigigaachuu adda addaatiin waan saaxilameef jecha gaaficha garachi daa'ima baatanii jedhanii hedduu kan gadi dhukkubuu fi gadi dhiibu akkasuma socho'uu yeroo deeman yeroo ciisanii fi yeroo taa'anillee kan gadi waraanuu fi daa'imni ammoo jechuudha waan dadhabbii isiin dura qabduuf yookiin ammoo miidhama dura qabduuf daa'imni yeroo jechuudha taphatus tahee akkasuma ammoo yeroo boqonnaa isaa hedduu jechuudha kan gadi cinquu fi akkasuma ammoo garaa isii keessatti kan gadi dhahu jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala salphaa taheen karaa salphaa taheen hedduu of qusachuun barbaachisaadha. Dubartiin takka an hin deenne jettee hedduu kan of dagataa jirtuu fi akkasuma ammoo an abbaa manaan qabu jettee bararaa olii allaattii duuti lafa jetti Oromoo kenna hanga barbaadde utaalii hanga barbaadde abbaa manaa dhabii boruu abbaa manaa godhachuun akkasuma ammoo gaa'ila raawwattee garatti baachuun waan sirraa hin oolle. Kanaaf dubartooma kan kee beekii akkasuma ammoo bakka maaltu na keessa jira maalirra jira jedhiitii uf hubadhu uf gaafadhu siin jechuu barbaade kun dhaamsa
obbolummaati. Kanaaf obboleeyyan tiyya warroonni gaafii akkanaa na gaafattanii jalqaba irratti wanni isin godhuu qabdan akkuma ulfi keessan ji'a 6 gaheeni dibata dibachuu qabdan jechuudha. Dibatoonni kunniinis maali jettanii na gaafataa turtanii keessanis namoonni isinii deebisan jira. Jalqaba irratti dibata kana kan dibachuu dandeettan tokkoffaa irratti zayitii zayituunaa hedduu baay'ee bareedaa ta'ee fi akkasuma daa'ima keessanii fi hedduu barbaachisaadha. Garaa keessatti illee daa'imni kunuunsa ni barbaada. Tokkoffaa zayitii zayituunaa, lammaffaa irratti ammoo tuyyuu baaziliin illee ni taha, sadaffaa irratti dhadhaa illee ni taha. Immoo haa ta'u malee kireemonni garaagaraa illee ni jiranii garuu daa'imaaf gaarii hin tahanii filatamaan zayitii zayituunaa fi dhadhaadha jechuudha. Osoo danda'amee dubartiin yeroo ulfaa ji'a 6 hanga gaafa deetutti dhadhaa garaa isii qaama isiitiin dhadhaa sukkuumattee hedduu bareedaadha. Haa ta'u yeroo ammaa kana dhadhaan hafuura dhaya jedhanii namoonni hedduun waan hin jaalanneef yookiin hin dibanneef dirqama zayitii zayituunaa ulfa ji'a 6 irraa si hoosisuu baatuyyuu hedduu jechuudha. Qaama kan kee obaastee dibuu qabdaa siin jedha. Galgala keessattuu yeroo shaaworii seentee baate sirratti dirqama obboleettii tiyya dirqama. Atis obboleessi kiyya abbaan manaa isii kan taate yaadachiisi haadha manaa tantee qaalii bareedduu gaarii yoo isiin dadhabdee jettee dibii fi yaadachiisii hedduu gargaarii. Sababni isaa jechuudha garaan isii kun erga daa'imni keessaa bu'ee hedduudha yeroo dheeraatti fudhata. Walitti deebi'uuf jecha tatarsa'iinsi yookiin dho'iinsi kun namoonni hedduun waan muuxannoo irraa hin qabneef yookiin waan hin beekneef haala salphaa fi akkasuma mootuyyuu ilaalcha salphaan laaluu ni danda'ani. Kanaaf dubartoonni garaan keessan abbaa manaa qabaattanis abbaa manaa dhabaattanis akkasuma gaa'ela keessa jiraattan jiraachuu baattanis da'uu baattanillee wanni kun isin fayyada isin hin tarin isiniin jedha. Sababni isaa yoo amma hin beekinii boruu osoo hin beekin obboleeyyan keessan kan amma gaafii gaafataa jiran kunillee waan dura hin beekneef gaafii gaafatan tokkoffaa irratti, lammaffaa irratti maal akka fayyadaman waan hin beekneef ijoolleen hedduu jechuudha. Rabbi nagaan isaan haa hiiku. Dayuuf guyyaa keessa waan jiraniif jecha baatii 8-9 maashaallah tabarakallah rabbi nagaan isaan haa hiiku keessa jiran. Garuu isaan amma ka jedhan hedduu garaan kiyya na hooyisisaa na dhifamee waan na dhooyuu hedduu natti fakkaataa jiran hedduu jechuu kana anis ni beeka. Dubartoonni hedduullee ni beekan jedhee yaada. Immoo kan dhaamsa isinii qabu warroonni hin beeknee fi akkasuma immoo tuyyoo warri ulfooftanii hin argine wanni kun baay'ee isin barbaachisaa isin irratti dirqama. Kana qofa osoo hin tahin warri viidiyoo argitan sooshaal akkamiin jechuudha waatsaappiin, iimoon, meseenjaraan, teelegiraamaa hedduutu jira kaa sooshaali firii ittiin haasoyitan isa keessan obboleeyyan keessanii sheer godha. Kan ganaa gaa'ela raawwatanis akkasuma kan gaa'ela raawwachuu hedanis sababni isaa jechuudha dirqama laalanii irraa barachuu fi irraa fayyadamuun isaan irratti isiniin jechuu barbaade. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkuma sitti argitan kanniin dibata kanniin ala eega dahabooda yoo dibannee jenne barrinni kun kan nurraa baduu fi akkasuma nurraa hir'atu hedduus hojjechuu barbaada inshaallahu ta'ala. Kanarratti yeroo dabee garuu yeroo naaf qusatame taananiin isiniif hojjedha. Du'aa'ii kadhachaa asumaan subscribe like gochaa na jajjabeessaa turtii gaarii godha. Turtii gaarii fayyaan faaya Oromoo koo guutuu indagatina viidiyoo kanatti fayyadamu akkasuma sheer obboleeyyan keessaniif godha. Dubartii hedduutu rakkataa jira. Dhugaa rabbii isinitti himaa jira. Daabooda kan hedduutti dhagamu nagaatti fayyaan faaya horaa bulaa isin jaalladha isin kabaja like sheer godha. Turtii gaarii.